Yoo shama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kan fagoo fi dhiyoo teessanii nu hordofaa jirtan har'as qophii addaa gaaddisa marii siyaasaa keenya har'aatiin keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa Jaalcichaa Goobaa itti gaafatamaa jaarmiyaa ABO itti idil-addunyaa damee miidiyaa fi sabquunnamtii irraa haala yeroo irratti dhiyeessinee jirra. Jaalchicha baga nagayaan dhuftan waamicha keenya waattanii haala yeroo irratti gaaffii deebii isinii wajjin godhuuf waamicha miidiyaa walabummaa isinii godhe waattanii asirratti nu hirkamuu keessaniif galatomaa isiniin jira. Ulfaadhu jaalle hundee naaffeeruu keetii fi galatoomi. Ulfaadha. Fayyaa ta'e jaalchicha kallattiin karaa ijoo gaaffii teenyatti tarkaanfannaa gaaffiin teenya mata dureen ibsa jaarmiyaan ABO biyya alaa jidduu kana baasee wajjin kan wal qabatu ibsisan keessatti qabxiilee 9 gurguddaatu dhiyaatee qabxiilee 9 san keessa isa yeroo keenya nu fudhatu keessa mumurree kan isin gaafannu ta'a. Mee jalqaba irratti ibsa ejjennoo kana baasuudhaaf akka jaarmiyaa ABO biyya alatti maaltu isin kakaase? Sababni ibsa kana baasuudhaaf isin kakaase bu'uurri isaa maali? Achirraa jalqabne jaalchicha. Ayyee ulfaadhu jaalunde galatoomi. Ibsa kana baasuudhaaf ibsi kun mata jalqaba isaa maali dhaabba'ee maaliif barbaachisee yeroo ammaa kana keessatti ka jedhuu fi tokkoffaa jaarmiyaan ABO biyya alaa erga hundeeffamee asii waraana bilisummaa Oromoo gita adda addaatiin kallattii garaagaraatiin gargaaraa tureera. Ammas gargaaru jira. Hojii qabsoo kanatti goolaba gochuudhaaf karaa qulqulluu karaa sirna qabeessa ta'een gulantaan qabsoo kun gulantaa xumura qabsoo bilisummaa Oromoo waan jiruuf humni waraana keenyaas jabaatee bargaagee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jabaatee jira. Yeroo ammaa kana keessatti yeroo gara xumuraatti gara gulantaa xumuraatti qabsoon siqaa jirtu kana wantoonni walxaxaan hedduutu deemaa jira. Uummanni keenya kallattii adda addaatiin akka inni of hin daganne gochuudhaaf mootummaan impaayera sanaa waan jajjabduu waan uummata keenya wal dagachiisu seenaa hin taane waan babbadaa yeroo inni hojjechaa jiruuf yeroo sabboonaas fakkaatee mooraa qabsootti dhiyaatee uummata Oromoo akka isaan qabsoo irratti laaffatan waan adda addaa waan argisiisaa jiraniif gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo wabii qabsoo uummata Oromooti wabii bilisummaa Oromooti wabii uummata Oromooti waan ta'eef abdii fi gaachana uummata Oromoo waan ta'eef waraanni kun ejjennoonsaa naamusni isaa jabaatee uummanni Oromoo isa bira dhaabbatee dhiiraa dhalaadhaan qabsoo kana akka tinnisu gama biraatiin hogganoonni siyaasaa jaarmiyaaleen siyaasaa jiranii fi falmitoonni yookaan bilisummaa walabummaa fedhan hundumtuu goolaba kanatti gulantaa xumuraa kanatti akka harka wal qabatanii qabsoo kana jabeessaa yeroo hamtuudhaa fi yeroo ulfaattuu keessa qabsoon Oromoo jirti waan ta'eef isa kana bal'inaan irratti deemuu gama biraatiin wanti hayyootaan yookaan ogeeyyiidhaan beektotaan hin dabaalamne furmaata waan hin qabneef hayyoonni keenya beektonni Oromoo ogeeyyiin siyaasaa ka biyya ijaaran qabsoon kun yeroo gulantaa kanarra jiru kanatti qabsoo irraa dugda duubatti jedhanii callisanii taa'urra waan kana qabsootti siqanii qabsoo kana akka tinnisaniif wanta nutti dhagaameef bal'inaan hayyoota Oromoo fageenya irraa argaa waan jirruuf itti dhiyeenya qabsoo irratti waan hargaa waan hin jirreef akka jaarmiyaatti waan kana gadi teenyee hubannee laalleerraa yeroo adda addaatti barattoonni Oromoo hojjettoonni Oromoo anniisaa qabsoo kanaa ta'anii humna qabsoo kanaa ta'anii geggeessaa waan turaniif yeroo baay'ee abdii fuuldura Oromiyaatis dargaggoota hojjettoonnis humna waan isaan hojjetan barattoonnis waan sana waan ta'aniif har'a sadarkaa sanatti argaa hin jirru. Kanaaf
yoo wanti kun walitti dabalamee qabsoo gargaare qotee bulaa horsiisee bulaan har'a rakkoon karaa daangaa adda addaa isatti dhufaa jiru miidhaa gurguddaan uummata keenyatti qotee bulaa keenyatti lafti isaarraa saamamaa loon isaarraa saamamaa deemamaa jiru yoo har'a ka'ee dammaqee waraana bilisummaa Oromoo hidhatee jiru kana wajjin ta'ee gabbisee itti hin deemne rakkoorra gaama waan ta'eef miidiyaaleen adda addaa miidiyaan Oromoo artistoonni Oromoo dur sagalee tokkoon sirba tokkoon nam tokko gabba'ee kuma dachaasee deemuu danda'a artistoonni Oromoo miidiyaan Oromoo waltumsee sagalee uummata keenyaaf ta'u fakkeenya miidiyaalee warra Habashaa miidiyaalee warroota biraa yeroo isaan qabsoo isaanii karaa isaaniif danda'amuun tinnisu arguu jirraa kan keenya kun aga kana gurmaa'inni waan hin jirreef waluu dhaggeeffachuu waan hin jirreef artistoonni keenya kaan isaanii bitamanii kaan isaanii ala kanatti faffaca'anii walamantaan jidduu namootatti waan dadhabameef inni kun akka deebi'ee gabbatuuf amma immoo inni guddaan mooraa qabsoo Oromoo keessatti rakkoo geessaa jiru marii biyyoolessaa jedhanii daangaa Oromiyaa dachee Oromiyaa lafa Oromoo yeroo sarbamaa jirtu irratti yeroo abbaan argee Finfinneen kana baluuti Dirreedawaan kana baluuti maaltu kana baluuti jedhamu qabeenya lafa keenyaa keessatti abbummaadhaan tola abbummaatti ta'uudhaaf yeroo deemamu kana irratti Dirreedawaan Walloo Finfinneen Matakkal lafa keenya Jijjigaan lafa keenya Raayyaa Matakkal lafa keenya jedhee Oromoon Wallo lafa keenya jedhee Oromoo wal faana yerootti ta'ee humna tokkoon dhaabbatee waltinnisuu qabu kun jiraachuu dhabuudha. Isa kanaaf waan kana wanta yeroon hammaa kana bifa kanaan Oromoo irratti duulamee saboota biraa waltunnisanii qabeenya keenya har'a nan jiraadha namni naatinnisu aangoo koo naaf haa dheeressu jedhee mootummaan impaayera kanaa waan kana godhaa waan jiruuf uummanni Oromoo immoo kana dammaqinaan fuulduraa akka dhaabbatanii fi kanaaf kunis sirriitti ilaalcha keessa galuu ka qabu gama biraatiin faallaa kanaatiin faallaa mootummaan godhaa jiruun qaamoleen biraa kan waraana bilisummaa Oromoo bakka buuna jedhanii deeman yeroo ilaalcha faannoo fi TPLF qabatanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti diina affeeran diina inni affeeran arguu jirraa humni faannoo humni Minilik daangaa Oromiyaa cabsee yeroo seenaa jiru kanatti baay'ee nu yaaddessaa TPLFin otoo nuti gara biyya keenya qabannee waan sabni keenya barbaadu fakeekni qabsoon keenya barbaadu tokko hin godhin lammaffaa nutti deebi'aa jira warruma kaleessa TPLFin nu ajjeesee nu hidhee nu balaaleffatee nu tagammatti biyya keenyatti iyyuu hin deebine warri sun lammaffaa deebi'anii qe'ee keenya qabachaa waan jiraniif isa kanaaf uummanni keenya dammaqinaan laaluu qabaa PP'n ammallee tooftaa adda addaa gootee qabsoo keenya irratti akka umuriin dheeressine uummanni keenya sabni keenya yoo walii gale yoo wal dhagaye yoo qabsoosaa wal faana bifa giddugaleessa ta'een hundi isaa walitti dhufee akka Oromummaa fi Oromiyaa giddugaleessa godhatee deeme qabsoo kana galmaan ga'uu danda'a ka jedhudha sababa godhannee akka jaarmee abaa obbo biyya alaatti waamicha kana goonee siin jechuu barbaadanii fayyaa ta'e. Ulfaadhu galatoomii jaalchicha gaaffiiluma ibsuma ejjennoo isin dhiyeessitan keessaa gaaffiitti aanu al tokko fannee isinitti deebinaamee ibsa ejjennoo keessan tokkoffaa irratti walga'iin biyyoolessaa impaayera Itoophiyaadhaa bilisiginnaan gaggeessaadhaa jiru Oromoo bakka bu'u kun murna Oromiyaa diiguu fi Oromoo balleessuu irratti xiyyeeffatee hanguma sirni dabre kan impaayera Itoophiyaadhaa tiksu fakkeessuufillee ta'u hanga tokko mirga Oromoodhaa irratti qe'ee Oromoodhaa irratti diigumsarraa qusachaadhaa ture har'a bilisiginnaan qe'ee Oromoodhaa matuma galeewu magaalaalee gurguddoo Oromiyaadhaa dabalatee Oromiyaa diiguu irratti kan aggaammateedhaa jedhu ogonoonni siyaasaa tokko tokkos karaa fuula miidiyaadhaatirraan miidiyaaleen tokko tokkos dabarsan wanni harkaadhaa jiru Oromiyaa qofa irratti kan xiyyeeffateedha malee maaliif Oromiyaa qofa irratti xiyyeeffate mariin biyyoolessaa bilisiginnaan jidduu kana godhaadhaa ture. Kanaa wajjin wal qabatee duulli bilisiginnaan arraan tana Oromiyaa keessatti gochaadhaa jirtu karaa biraatiin Oromoodhaaf mootummaa Oromoodhaati. Oromoo bakka buuna jechuudhaan olaantummaa Oromoodhaa leellisaa Oromoo gaxaantummaadhaaf qaadimanii ol baanii miilaan irra deemaa jiru. Kana keessatti
yeroo itti sabboonummaan impaayera Itoophiyaadhaa olaantummaa harkatee caayaan sabboonummaa Oromoo kan warraaqsa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo inni biyya alaatti jabaa ture san biyya keessa qofattoo san taane injifannoo siyaasaa bilisummaadhaatiin goolabamaa jira jechuudhaan laafina hogganoota jaarmiyaa adda bilisummaa Oromootii fi bu'aa tokkummaa warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa dhabuurraa kan ka'e uummanni Oromoo firii injifannoo isaa walitti qabachuu dadhabuun injifannoo warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo dabarsinee bilisummaa dhaalchisuu fi impaayera Itoophiyaadhaa aangoomsuu qofa irratti aggaammatee jiraachuudhaatu mul'ataa jira. Biyya keessaas alaas ka jiru komii dhiyeessaa jiru uummanni karaa fuula miidiyaa kanarraa karaa miidiyaalee garaagaraa irraas kan dhiyaataa jiru kana. Isa kanaaf fakkeenya guddaa kan ta'u waltajjii biyyoolessaa biyya keessatti bilisummaan gaggeessaa jirtu wajjin wal qabatee faallaa isaa jaarmiyaan uummanni keenya diyaaspooraa biyya alaa jiraatu keessattuu jaarmiyaan guddichi uummanni Oromoo baroota dheeraadhaaf jalatti wal ijaaree itti if ijaaree dorgommiilee garaagaraa keessatti gaggeessaa ture injifannoo akka dhaabatti warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO yookaan ABO jalatti ilaalamaadhaa ture. Osfaanaan walgahii yeroo dabree kan bara kanaati irratti injifannoodhaan hanga faaruu impaayera Itoophiyaadhaa kan mootummaa fakkeessi naannoo Oromiyaa kan jedhamu san faaruu obbotii odaa irratti faarfachuun alaabaa akka dhaabatti uummanni Oromoo wareegama irratti kaffalaa ture darbuun xiqqeessuun olaantummaa Oromoodhaa sabboonummaa Oromoodhaa xiqqeessanii sabboonummaa Itoophiyaadhaa leellisuun biyya alaa keessatti illee uummata Oromoodhaa fudhachiisaa jiraachuun hegeree uummata Oromoodhaatiif karaa itti deemaa jira hajoo yaaddoo hamaadhaa jedha intaltoonni siyaasaa miidiyaa kana gubbaa dubbachaa jiran. Waan kana akka jaarmiyaa ABO'tti injifannoo warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo walitti qabnee bu'aa warraaqsa Oromoon silaa eeggatu san galii itti gochuu hanqachuudhaaf sababa guddaa kan ta'e maali? Maaliif injifannoon keenya yeroo hunda impaayera Itoophiyaa ijaaruudhaan butama? Maal nun jetta waan kana akka jaarmiyaatti? Galatoomi jaalundee akka jaarmiyaa ABO'tti tokkoffaa jaarmiyaan kun waan akeeka qabaa, kaayyoo qabaa, galma qabaa. Waraanni bilisummaa Oromoo kufee kuffisaa kan jiruuf walabummaa bilisummaa Oromoof uummata Oromootiif Oromiyaatiif hiree murteeffannaa saba kanaa mirkaneessuuf qabsoo hadhooftuutti jiraa jechuudha. Kana maaltu kanarraan ga'ee waamichi keenya kunillee kanuma irratti hirkata. Gulantaa xumura qabsoo bilisummaa Oromoo kan jenneefi sababa kanaaf yeroon kun gara xumuraatti waan jiramuu fi yeroo gara xumuraatti jiramu kana burjaajii adda addaatu dhalata. Burjaajileen dhalatan kun kana duras waan taateen kun yeroo adda addaatti ta'ee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mul'achaa tureefi. 1991 gaafa xumura jala gaamu qabsoon butamee harka warra TPLF fi warra Shaabiyaa harkatti Londanitti dhaqee galee haga har'aatti wareegama ilmaan Oromoo kaffalchiisaa jira. Maaliif hanqinoota gaaf sana ta'aniif hayyoonni waliin hin mari'anne qabsaa'otaan hin mari'anne nam-tokkeen akkuma barbaadetti dhaqee mana abbaa barbaadee seenee yeroo barbaadetti qabsoo Oromoo wareegama kaffalchiisaa waan tureef. Inni kun lammata akka mooraa qabsoo Oromootti hin deebineef 2018 marii malee taateen guyyaa gaaf sanaa akka sabaatti akka qabsaa'otaatti akka warra kaayyoo tokko waliin qabutti murteeffatanii dhimma sana raawwachuu dhabuun wareegama guddaa qabsoo Oromoo kaffalchiiseera, wareegama guddaa ilmaan Oromoo kaffalchiiseera. Inni kun akkamittiin furmaata ta'uu danda'a inni jedhu gaafii guddaadha jechuudha. Wanti kun aga hammaatti rakkoo nutti uumee jira. Hammas kadeemaa jiru wareegamni kaffalamaa jira. Wareegama kana kaffalaa jiru uummata Oromoo hundadha. Waraana bilisummaa Oromoo qofa otoo hin taane uummata Oromoo Oromiyaa gozoonilee Oromiyaa hunda keessa jiranidha. Mana isaanii irratti gubataa jira. Dirooniin reebbamaa jiru. Qabeenya isaanii saamamaa jira. Mootummaadha ofiin kan jedhu shiftaa biyya bulchaa jiruun saamamaa jira. Shiftaa daangaa Oromiyaa galee seenuun saamamaa jira. Qaamolee adda addaatiin saamamaa, ajjeefamaa, hidhamaa, dararamaa uummanni Oromoo jira. Qabsoo kanatti goolaba gochuudhaaf
wal dhageettiin mariin hayyoota Oromoo gidduu qabsaa'ota Oromoo gidduu hin jiru. Inni amma alaabaan warra Itoophiyaanistii faarsu biyya alaatti illee gabbatee dagaagee jira. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo silaa kan uummata Oromooti faarsaa kaffalaa jiru ABO'n galmi isaa duwwaadha. Galmi warra alaabaa Itoophiyaa baatanii deemanii guddatee jira. Sirmaayyuu warra karaa nagaa jedhamutu hirra jaarmiyaa fakkaata. Warra kaantu warra silaa qawwee baatee jirutu warra silaa har'a yeroo farkaa qabutu hirra hone. Maali salphinni amma kana ga'uu ka jedhamuuf tokkoffaa warreen ABO keessa jiran har'a biyya alaa kana keessatti namoota qubaan lakkaa'aman malee kan qabsoo kanatti wareegama kaffalee leecalloo qabsoo kanaa qabu hin jiru jaarmiyaa sana keessa. Duuriyoota kashalabboota kara deemtuu kan qabsoo kanatti aarsaa tokko hin kaffalle, kan wareegama ittiin kaffalle, kan rakkoon fi quuqqaan qabsoo kanaa isatti hin dhaga'amne, daldaltoota siyaasaa kan har'a dhufanii kashalabboota nama arrabsaa oolan warra sanaan mooraan qabsoo Oromoo haguugamee har'a deemamaa jira. Kanaafidha namni baqatee irraa deeme. Kanaafi warra kanaatu qabsoo Oromoo irratti rakkoo dhalchaa jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo bifa kanaan haala kanaan deemaa jiru galmi isaa irratti rakkoon yeroo adda addaa waan dhufee tureef ammallee rakkoon kun deebi'ee akka hin dhufneef karaa namuuf danda'ameen uummata Oromoo, hayyoota Oromoo, qabsaa'ota dirree qabsoo jiran akka kaleessaa sana ani quba hin qabu waggaa qeen Oromoo yeroo waraanni bilisummaa yeroo warri kaan mari'atan ani quba hin qabu nuun hin mari'annee abaluutu akkas godhee jedhanii boru akka waliin komanneef otoo quba qabaatanii har'a gaafa mooraan qabsoo Oromoo gara hin taanetti jal'atu fuuldura dhaabbachuu akka qaban ummanni Oromoo qabsoonsaa gara kamitti deemaa jira waan silaa qabsoonsaa isa barbaadu dhaabbatanii ilaaluu otoo hin taane waan danda'aniin gargaaranii dhiiraa dhalaadhaan gara qabsoonsaa itti deemu hubatee qabsoosaa deeggaru hogganoonni siyaasaa mooraa qabsoo Oromoo keessa jiran hogganoonni zooniilee hogganoonni koree jiraawwachiistuu akkuma kaleessaa lakki abaluutu akkas godhe malee ani keessaa hin qabu jechuun afee falmattoonni miseensonni dammaqinaan qabsoo isaanii jiila yeroo dheeraa waan qabaniif eeggachuu nama tokkotti gatanii nama lamatti gatanii abbaan barbaade akka barbaadisitti taphatee boru indo goggorree akkuma leencoo lataa akkasiin hin jennee fi akkuma warra kabiraas bira kutee hin deemne har'a ija lamaan qabsoo fi ilaallachuu namuu itti gaafatama qaba waan ta'eef eenyu caalaa qabsoo kanatti naanu waan ta'eef isa kana biyya alaa jiraachuu keenya qofa miti biyya alaa soo jiraanne leecalloo keenyaan biyya keessas waan bar dandeenye hin goone qabsoo keenya utubuun dirqama tokko keenya irra jirudha waan bakkaaf haala jiru irratti inni dinagdee qabu dinagdeedhaan inni irraa dubbachuu danda'u irraa dubbachuudhaan inni humna qabu humnaan itti hirmaatee wareegama kallattii barbaachisu kamiiniyyuu qabsoo kana walitti himnee barattoonni qotee bulaan miidiyaadhaan artistoonni aktivistoonni warreen hundumtuu karaa danda'aniin qabsoo kana gargaaranii sarara isaatti deebisuu qabu. Qabsoon keenya sarara ala bahee jira. Yoo jennu bahee bakka badduun baane qabsoo keenya bakka qabnetti dhaqqabannee diinota nutti ilkaan qaratanii qabsoo keenya gufachiisuudhaaf deeman fuuldura dhaabbachaa warra qabsoo keenya tinnisan immoo jabeeffachaa bakka immoo hanqinni jirutti immoo wal gorfachaa waraana bilisummaa Oromoo bakka inni gargaarsa barbaadetti bira dhaabbachaa jaarmiyaan keenya waraana bilisummaa Oromoo kunoo har'allee kaleessallee waan dandeen bakka danda'etti gargaaraa jira amma humna isaa waraana waan humni keenya danda'u leecalloo maallaqaan gargaaru bakka waraanni nu barbaadetti bira dhaqqabu waan dandeenyen immoo jajjabeessu
bakka immoo jala mucucaachuudhaaf deemtutti immoo bira dhaabbannee lakki iddoo kanis rakkoo sinirra geessaa jirama jedhannee gorfachuudhaa fi waraana keenya utubuudha abbaan dhiigaa jiru humna isaatiin qabeenya isaatiin jireenya isaatiin waan danda'e waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatanii Oromoof Oromiyaa rakkoorraa baraaruutti deemuu ka jedhudha. Yoon si badheera ta'e gaafii kee akka kana yoo wanti immoo ifan taane jiraate akkan ibsuuf qophiidha. Dhugaatu jecha mee gaafii teenya itti aanuun dhugaa dubbachuuf haala qaanessaa keessa jira uummanni Oromoo rakkoo isaa waggoota 50 dabre ilmaan itti wareegaa dabre bahee guutumatti dabarsee sabboonummaa Oromoodhaa ganee sabboonummaa Itoophiyaa fudhachaa jiraachuun duulli karaa hundaan sabboonummaa Oromoo irratti banamee yeroo jiru kanatti mooraan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa hogganoonni siyaasaa kallattii garaagaraatiin Oromoodhaaf qabsoomina jedhan balaa Oromoon itti deemaa jiruu fi kufaatii deemnee keessaa bahuu hin dandeenye kan har'a dhufee nu mudachaa jiru kanaaf caayaa takka jalatti walitti dhufanii mari'atanii rakkoo siyaasaa Oromoodhaa kana furuudhaaf maaltu hayyoota siyaasaatii fi jaarmeelee siyaasaa Oromoo danqeettanii amantu ka jaarmeetti. Dhugaa dubbachuudhaaf tokko rakkoon mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti har'a hayyoota siyaasaa fi jaarmeelee siyaasaa akka hayyoonni Oromoo dhufanii hin hirmaanne danqee kana durallee marsaa hedduu dubbachuu jirra. Nama abbaan ta'ee isaan beekamne tokko akkuma barbaadetti nama tokkoon ol bahee mooraa qabsoo keessatti kan mooraa qabsoo jeequ yeroo adda addaatti numa jiraata. Hayyoonni yookaan deeggartoonni jaarmiyaa hayyoonni hogganoonni qabsaa'onni yeroo teessoo tokko irra ga'an sodaa yookaan ilaalcha dhiphaa wayiitu itti dhaga'ama waan ta'eef hin beeku yoon asirraa akkas ta'e yoo akkas jedhame ani rakkootu dhufa ani abbaa rakkoo kanaa ta'anaan jedhu callisuutu furmaata ka jedha yeroo baay'een dhagaa. Waan kana isa tokkas godhe jedhama. Baduun isaan hafuun bar booddee maqaan sun numatti dhahama tokko jedhe. Anatutti abaluutti dhaga'ee abaluutti achirratti waan iddoo sana jiruudhaafi yookaan anatu iddoo sana irra jira waan ta'eef yoo wanta kana iddoo kana rakkoon dhalate lakkii isa takkas godhe naan jedhama maqaa koon oolfadhaadhaaf jecha maqaa qabsoo bilisummaa Oromoo qabatee iddoo sana taa'ee rakkoo irraa qabsoo bilisummaa Oromoo kan baraarre gochuudha. Inni guddaan isa kana of kachuudhaaf yaadudha. Garuu qocolloon siyaasaa cinaatti hin dhiibne jira. Namoonni yeroo adda addaatti qocolloo siyaasaa geggeessan galma qabsoo bilisummaa Oromoof walabummaa akka hin geenyeef warri anumatu caala anatu beeka waa hundumaa anumatu danda'a qaamni siyaasaa Oromiyaaf Oromoo bakka bu'u ana waltajjiin biraan barbaachisu